Ashamarka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa inni nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u jechuun jaaladha. Akkasumaan hordoftoonni kiyyaa biyya keessaa biyya alaa warri jirtan hundumti keessanuu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkasumaan like, share, subscribe gochuudhaan warreen na bukkee dhaabbatanii waaqayyo isin haa eebbisu eebbifaman isin jechuun jaaladha. Viidiyoon kiyya immoo guyyaa guyyaadhaan gadi lakkifamaan jiru obsaan akkana eeggattanii abdii fi amantiin qaban isin jira. Arras immoo wanta baay'ee ariifachiisaa fi wanta isin fayyadu tokko qabadhee waan annufee fi like, share, subscribe gochuudhaan waliin gahan isin jira. Batalaa ijoollee biyya Arabaa keessa jirtan gara biyya galuu kan yaaddan looniin immoo biyyees galtanii mudannoo kana kan qabdan waan kana isiniif qooduu dhufee jiran isiniin jedha. Innis maal jechuun dursa otoo hin dhagahin dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Maalidha hojjettanii viidiyoo tokkotu jira jechuudha. Viidiyoo sanaa asirratti argaa jirtuni isiniif hin maxxansa jechuudha. Shaantaa keessan keessatti yeroo galtanii wanta akka moobaayilii, wanta akka birrii, wantoota garaagaraa fittashaa yookiin kan harka keessanii baqatanii shaantaatti naqxanii warreen argitan hordoftoota isaanii yookiin immoo warra achi keessa hojjetan sukriitii fi foolisoota achi keessaatiin iddoo karaa maashina keessa darbuun shaantaa kan ilaalaa jirtu kunoo mee waan ta'aa jiru ilaalaa. Hundumti keessanuu waan raawwattu jedhee yaada. Tokkoffaas immoo isin fayyada jedheeni maaliif hojjetan namni keenya bilbila lama ol ni eeyyamuuf seerri biyya keenya galchuudhaaf jechuudha. Wantoota tokko hin eeyyamu seerri. Kanaaf jecha dhoskuuf jecha biriitti kan fudhatanii kiiloodhaan dabsitanii achitti immoo sukriitiidhaan foolisii naannaa biyya karaa keessattis ta'e biyya Itoophiyaa keessattis ta'e wantoota garaagaraatiin sukriitii warreen eeganiin miini keessan fattashamuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan tokko hubattu jedhee abdiin qaba jechuudha. Viidiyoon kun wanta baay'ee isin barsiisudha jechuudha. Maaliif hojjettanii namni haala nagaadhaan naadaa mijitee birrii kee kutanfattee yeroo achi keesse yeroo mi'a kee shaantaa kee keessaa dhabdu maal akkasitti dhagahamu tilmaamu. Maaliif namadha itti karoorsiteedha mi'a kee kan ergitu itti yaaddeetti karoorsitee mi'a kee yeroo ergitutti yeroo Itoophiyaa miini kee ga'ee mana galtee mi'a kee fattashutti miini kee sun hin jiru yeroo ta'u maaltu akka sammuu keetti dhagahamu tilmaamuun baay'ee salphaadha. Kanaaf immoo wanti kun otoo isinirra hin gahin dursa gara biyyaa yeroo dhuftani ergaan kun isin fayyada yaada. Gara biyyaa yeroo dhuftani shaantaa keessa kan kaa'u qabdan yooiniin immoo kiisii shaantaa dudda duubaan kun akkuma amma isaan bananii fattashan kanatti shaantaan kifilii qabamiti dudda duubaan achirraa wantoota garaagaraa wantoota akka bilbilaa olbeesaa keessaa baastanii warreen keessa gadi suuxxan birrii yooiniin kaalsii keessanii birrii achi keessa kan keessan wantoota akkasii viidiyoo kanarraa waa barattu jedhee yaada. Viidiyoon kun baay'ee tokko nagarrame dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Ani fa'ii waaqumatu na eegee na galche malee maybe kan biyya gandaa biyya gurguddatan biyyoota faranjii keessatti ta'e biyya Itoophiyaa keessatti hin ta'u jettee yaadda. Mataan kee ati yaadda hin ta'u yaadamu. Kanaaf obboloonni kiyya wanti isinii jechuu qabu shaantaa keessa yeroo mi'a keessan kaawwatan shaantaa keessa fageessaa tudduusaa jalaan kaa yooiniin immoo uffata keessan irra daddarrabaa malee diingata yookiin galgala waan namni sixootaa isinii kennuu danda'a. Maybe Araboonni tokko hin beekamu galgala yeroo ati bahu kaatirratti sixootaa sii kennuu dandeessi. Sixootaan sun immoo yookiin akka warqii ta'uu danda'a, bilbila ta'uu danda'a, birrii ta'uu danda'a waan isheen sii kennitu hin beektu. Yeroo sanatti bahuuf sardamta malee sixootaa sana zimmeettee maachi keessa jechuudha. Yeroo sana hin fattashama jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf yeroo darbitu saqii keellee baafattee miti kan achirra keessu. Borsaa harka keetii baafattee miti kan achirra keessu. Garuu ija kee borsaa kee fi mi'a jaakkeettota baafattee iddoo maashina keessa darbu sanarra keessurraa ija kee buqqifachuu hin qabdu. Maaliif shaantaa kee keessatti paaspoortii ofii dirqama waan si gaafatamuuf yaani fudhatanii bilbilli kee borsaa kee keessa jira. Wanta harka kee keessatti naaf hin jiru. Maybe akka nam biyya nangalee yoo ta'e jechuudha. Wayii gadaanaa kuffiyyaa mataa keerra jirullee baastee tasarra keessa jechuudha. Saqii kee hin hiikkatta. Wantoota garaagaraa wanta ofitti geexxee deemtu keessaa wanti isaan sin baasisne maybe yoo akka tasaa warqii yoo birrii mormaa hidhatte
yookiin kan gurra keetti jiru. Kanaan alatti wanta akka jaakeettii, saqqii, kofiyyaa wantoota garaagaraa hin baasta jechuudha. Shaanxaa kee keessa osoo hin ta'in borsaa ishee akkasitti rarraafattu keessa immoo birrii kaawwachuu dandeessa. Birrii yeroo isin hin jedhu amma fakkeenyaaf birriin fudhannee gallee biyyatti jijjiiramnaa hin jennee jira. Isa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana isaan walitti dabarsanu viidiyoo kanarraan argitu. Kunoo viidiyoon kun milikkita isaanii agarsiisaa jechuudha. Biyyoota guddatan keessatti kan kana raawwatan biyyoota Arabaa gara Itoophiyaatti ijoollee deemtu irratti raawwatamu jettee amantaa hin raawwatamu. Biyyoota gurguddatan keessatti saamichi kan ta'e biyya iyyeetti keessatti nafa jettee yaadda. Kunkumayyuu yaadin. Kanaaf obboloonni gara biyyaa galtan shaanxaa keessan seeraan naqadhaa. Baay'ee tokko nagarra dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi anuma fakkeenyaaf naannaa bilbila hedduu fuudhee galee bilbila sana keessa tokko kan baay'ee naan aeropleenii keessa taa'ulee of shakkaa ture yaa rabbi narraa fudhatu laata of shakkaa ture diingata boolee keessatti natti kenname bilbilli sun namaaf gashuudhaa fi akkas shaanxaa keessa akkasittiin bahee beekama jechuudha. Maal akka ta'e tokko bananiin fuudhu jechuudha. Bakka amma naan shaanxaa kan haayinaa akkas kunoo akkasitti yeroo bana yeroon argu otoo kan kosa namni natti kenne sana fudhatanii narra maalan godhaan jedhe bakka. Maaliif itoo yeroo sana boolee keessatti ni fuudhu oon jedhe oo amma fakkeenyaaf itoo boolee keessatti yeroo akkasitti hin darbu sana narraa fudhatanii maal naan jetti? Maal siin jetti riyaan kee? Mi'a namaa fuutee kan keellee waduma rakkoo qabu yaade maaliif kan kee badu akka kan namaa sitti dhagahamu jechuudha. Kanaaf obboloota kiyyaa warreen sixootaa garaagaraa yoo namaaf erguudha boolee keessatti isinitti kennuu danda'u wantoota garaagaraa yeroo sana immoo mi'a kee as takaakaltee naqattee waan manatti baatee fi ganaa boolee keessatti hiittee bittimsitee naquun hin ulfaatu waan ta'eef iddoo margeessatti ishee ruuxa jechuudha. Innaa ati Itoophiyaa geessu hin jiru jechuudha. Kanaaf obbolootaan kiyya please viidiyoo kanarraa waa barattu jedha yaada irraa of eeggadhaa mi'a keessan seeraan naqadhaa shaanxaa keessan batalaa shaanxaa ishee xiqqoo jechuudha. Ishee akkas maybe bursaa jechuudha. Ishee rarraafattanii galtan yookiin immoo bursaa birrii keessan qulfii itti qoqqollofaa bakka hunda isheetti qulfii qollofaa dhugaa rabbiin isin hin jedha. Qulfii ishee xixiqqoo jirti miti ishee ijoolleen Arabaa itti mi'a ishee xaabaatti qoqqolloftu isheedhuma ishee itti bitaati bakkee zibbiin jiru mulciitti qulfii qollofaa. Yoo waan hamaa birrii bilbila wantoota garaagaraa keessan adda ta'e qulfii itti qoqqollofaa. Qulfii isa guddaa tokkicha bichaa miti bakkee keessi shaanxaa jiru hundatti qulfii qollofaa. Viidiyoon kun waa'ee isin barsiisa. Dhugaa waaqayyoon ajabiin jedhe. Viidiyoo kana kaleessan argee kaleessa viidiyoo kanarratti hojjechuudhaaf sa'aatii hin arganne xiqqoo shimaaf biizii taatee minaan jechuu dandeessu. Yaani hayyaana kanaafan biizii ta'e malee waa biraa mitiin isiniin jedha obboloota kiyyaa. Kanaaf viidiyoo kiyyaa yoo isinitti tolee laayik godhaa waliin gaa yaada kiyya irratti immoo dogoggoraan dubbadhe yookiin immoo yaani akkam isiniin jedha. Dogoggoraan dubbadhe immoo wanti nan jedhe kun sirriidha moo sirrii miti jettanii warreen yaadanis yeroo marajuu koomentiin kiyya banaadha. Koomentii kiyya jalattiin yaada keessan akkuma duritti cik godhaanaa barreessaa isiniin jedha. Obboleettiin tokko immoo lakkoofsa weesaappii kiyyaa na gaafattee turte. Lakkoofsa weesaappii kiyyaa weesaappii baay'een fayyadamu garuu duwwaa 922533715 imoos weesaappii argachuu dandeessan siin jedha. Kottu welcome. Warreen immoo yaada qabdan yaada yeroo isiniin jedhu ammaaf otoo hin ta'in ayyaana booddee ayyaana torbee booddee walitti deebina. Maybe boru akka carraa viidiyoo isin galakkisuu hin danda'a. Kanaaf chaanaala kiyya please share like subscribe naa gochuu dagatiin isin jedha maaliif hojjettanii chaanaala kiyya baay'ee yaani viidiyoon ilaalamuyyuu chaanaaliin guyyaa guyyaan viidiyoo irratti gadhiisuu dhiibnaan hin dadhaba waan ta'eef ani immoo guyyaa guyyaan viidiyoo gallakkisuu fi yaani xiqqoo ishee yaada qobaa keessanii osoo hin ta'in nama faana walitti dhuftanii hojjettanii viidiyoo tokko waan tokko yoo gallakkistan baay'ee namatti tola. Kanaaf immoo ani immoo xiqqoo ishee amma gannasii gadi babbees viidiyoo isin waraabaa hin jiru ammayyuu hojjechaa hin jiru. Isiniin jedhaa kanaaf waan mana ni gadi isiniif lakkisu naaf ilaalaa ni jajjabeessaa akka waan xiqqaataa kaatan immoo waan guddaan irraa barattanii abdiin qabaan isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo biraatiin hamma deebinee dhuunnutti
nagaa fi hayyaanni haraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Of eeggannoo cimaa of eeggadhaa isiniin jira. Shalom.